Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa guyyaa irraa immoo odeeffannoo haala yeroo keessumattuu waraana kaabee Itoophiyaatii fi jeequmsa TPLF uumaa jirtu deebii mootummaan federaalaa kennuuf daawwannaa itti aanaa ajajaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa guyyoota lamaaf iizii kaaba dhiyaatii fi iizii lixaa taasisee kan isin biraan geenyuta hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu hordofan afeerra teenya amma gamanumaan gara odeeffannoo teenya guyyaa irraa bal'inaan qopheessinetti isin dabarsina. Bilisummaa uummata Tigraay dhaabni wayyaanee yookaan TPLF dabarsiyoon Gabraniikaal pirezidaantii naannichaa taa'ee erga labsaniin booda waldhabdeen siyaasaa haarawaa fi balaafamaa ta'e naannoo Tigraay keessatti uumamaa jiraachuun ibsame. Tarkaanfiin wal fakkaataa kana hordofuudhaan pirezidaantii yeroo mootummaa naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa gocha kana humnaan aangoo qabachuuf yaalii godhamee jechuudhaan cimsee balaaleffate. Balaa mudachuu malu kamiifuu wayyaaleen akka itti gaafatamummaa qabdu kana hiikkachiise Jeneraal Taaddasaan guyyaa kibxata dabre dabarsiyoon Gabraniikaal filatamee kaasee xiyyaaronni waraanaa Itoophiyaadhaa samii naannoo Tigraay Maqalee gubbatti naanna'aa jiraachuun ibsame. Sammo kunis duumessi waraanaa ammas naannicha irratti kan mul'ate ta'uu beeksisan. Hundeen rakkoo kanas wayyaaneen seera bu'uura waliigaltee nagaa Pretooriyaa waggaa 3 dura mallattaa'e dhiisuudhaan filannoo bara 2012 akka fakkeenyatti fayyadamuun aangoo mana marichaa deebisuuf murteessuun isaatiin yeroo ammaa tana waldhabdee mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti kan eegalu ta'uun ibsame. Eebla 30 bara 2018 wayyaaneen humnoota nageenyaa waliin ta'uudhaan galma walgahii kaabinee bulchiinsa yeroo kanatti walgahii eegalte jechuun ibsi barreeffama kanneen garee kun yaamicha irra deddeebi'an rakkoolee jiran marii fi walhubannoon furuuf taasifamaa ture koffisuu isaanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibse. Of dhaadheessituu wayyaanee mala balaa qabu kana kallattiidhaan fayyadamuun ammoo aangoo dhuunfachuun isaanii seera qabeessummaa kan hin qabnee fi bulchiinsa yeroo koffisuudha jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa ammas wayyaaneedhaaf kun balaa ta'uu ibsatee jira. Haa ta'uutii malee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa keessoodhaan siyaasaa taphachaa jira malee TPLF wajjin shira kana akka tataa jiru namoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa dubbatanitti jiran. Tarkaanfiin humnaan wayyaaneen aangoo fudhattee kunii fi akeekkachiisni cimaan bulchiinsi yeroo kanneen kun ammoo balaa garmalee waan qabuuf naannichi yeroo jeequmsa biraatti galchuu akka danda'u ibse. Tokkoffaan immoo walitti bu'iinsi kun humnoota seeraan alaa Tigraay fi dhaabbata nageenyaa jidduutti dhiigi dhangala'uu akka danda'u carraa olaanaa ta'uu xiinxaltoonni siyaasa Itoophiyaadhaa himan. Inni lammeessaan immoo mootummaan federaalaa tarkaanfii bulchiinsa yeroo kuffisuuf aangoo humnaan dhuunfachuun kanaan akka salphaatti fudhachuu akka hin qabne ibsuudhaan yeroo ammaa tana xiyyaaronni waraanaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee gubbatti mul'achaa jiraachuun ibsame. Kun ammoo waliigaltee Pretooriyaa hojiirra oolchuuf jidduu seenuun waraana marsaa biraa eegalamuu akka danda'u agarsiise. Qabsoon aangoo humnaan fudhachuu kun hanga atattamaan dhaabbate aangoonni lamaanii fi dhaabbonni lamaan akkasumas mootummaan federaalaa gara minjaala mariyyoo hin deebine waliigalteen nagaa Pretooriyaa guutumaan guututti balaadhaaf saaxilamuun ibsame. Waldhabdeen haala kanaan ifatti mul'ate kun namoonni siyaasaa aangoof beelan uummata Tigraay ammas waraana gaaga'amaa dhiyeenya kana mudate irraa dandamachuu hin dandeenyetti akka deebisanii fi mirgi namummaa Tigraay keessatti deebi'ee akka sarbamu ibsameeti jira. Walgahii booda hojii eegalle jechuudhaan pirezidaantiin Tigraay ta'uun kan filatame Dabratsiyoon Gabramikaa'el beeksise. Pirezidaantii mana maree naannoo Tigraay haaraa ta'uun kan filatame Dabratsiyoon Gabramikaa'el har'a walgahii kaabinee isaanii isa jalqabaa galma Dajjaan waajjira pirezidaantii magaalaa Maqaleetti taasisan hojii isaanii ifatti eegaluun beeksisan. Walgahiin kaabinee galma kanaa keessatti kan gaggeeffame bakka kaabineen naannichaa walgahii isaa itti gaggeeffamu ta'uu tattaaffii waraana booda dandamachuun naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa jirurratti kan xiyyeeffate yoo ta'u dhimmoota bulchiinsaaf dursa kennuun dhaabbilee deebisanii ijaaruu fi kan tajaajila hawaasummaa kennuun irratti xiyyeeffachuun bulchiinsi kun beeksiseera. Taateen kun kan raawwatame erga manni maree naannoo Tigraay waraana dura diigamee deebi'ee hundeeffamee guyyoota muraasa keessatti Dabratsiyoon pirezidaantii taasisuun filattee booda tahuu isaa. Itti aanaan ajajaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa haala nageenyaa yeroo ammaa tana kaaba Itoophiyaatti mul'ataa jiru ilaalchise guyyaa har'aan tanaatti raayyaa ittisa biyyaa zoonii lixaa daawwachuudhaan nagaan uummataa booressuuf yaaliin godhamu kamuu hin milkaa'u jechuudhaan ergaa cimaa dabarse. Nagaa uummata keenyaa booressuuf yaaliin godhame kamuu hanga waraana keenya jirutti milkaa'u jechuudhaan itti aanaan ajajaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa guyyaa har'aan tana daawwannaa iizii lixaatti taasiseen ibsuun dhagahame. Itti aanaan hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa kutaalee ajaja lixaa keessa jiran daawwachuun qophii raayyaa ittisa biyyaa sakatta'ee jiraachuun ibsame. Ergaa zoonii kanaaf dabarsan keessatti itti aanaan hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa akka ibsanitti miseensonni ajaja lixaa qormaata abbaa biyyummaaf tokkummaa biyyattii irratti mudate duubatti deebisuuf waan barbaachisu hunda gochuu isaanii ibsate. Ajajaan lixaa ajaja durummaa dhaabbatee wareegama kafalee yeroo Itoophiyaan balaa hamaa keessa buutu hundatti ajajaan lixaa kun seenaa kan hojjetu ta'ullee akeeke. Mootummaan seera qabeessaan filatame kuffisuu fi nagaa uummataa booressuuf yaaliin godhamu kamuu hanga waraanni keenya jirutti milkaa'u jechuudhaan ajajaan kun dhaamsa dabarse. Paartiin yaada
filannoo uummataaf fayyaduu qabu kamirrattuu karaa seeraatii fi karaa nagaan fedhii sagalmaan ga'uuf hojjechuu akka qabuu fi filannoo qofa akka deemamuu qabu ibsate jira. Miseensonni kunneen dhaabbataaf amanamummaa akka qaban kan ibse hoggaa ta'u kutaalee waraanaa biroof ammoo fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'uu beeksise. Haala amma jiruun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa balaa nageenya qaama laastee keessurraa dhufu dura dhaabbachuudhaaf qophii guutuu akka ta'e beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana humnaa namaa leenjii fi xiinsammuu kan qabu hoggaa ta'u humna diinaa kamuu balleessuu dandeettii akka qabuu fi humna cimaa kan qabu ta'uu ibsate jira. Ajajni lixaa kaleessa biyyattii baraaree ammallee amanamummaa biyyaaf qaban agarsiisaa akka jiran kan dubbatee Jeneraal Abbabaw Taaddasaa boruu haleellaa abbaa biyyummaa isaa tuquu kamiifuu waraanni biyyattii deebii jigaa kennuudhaaf qophii ta'uu beeksise. Odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa argame akka mul'isetti ajajaan olaanaa ajaja lixaa Meejar Jeneraal Amaaree Baartaa yeroo kamuu dirqama isaa bahuudhaaf qophii ta'uu beeksise. Yakka malaamaltummaan shakkamteen barbaadamaa tan jirtu addee Barakat Warquu deebii kenniteen yakka ani hin hojjetiniin barbaadamaa jira jechuudhaan haalte. Namoota dhuunfaa 4 kanneen yakka malaamaltummaa cimaa hojjechuun poolisiin federaala Itoophiyaatiin barbaadamaa jiran keessaa tokko tan taate addee Barakat Warquu ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isheetiin maxxansiteen himannaa isheerratti baname haaltee jechuun beeksiste. Addee Barakat Warquu deebii kenniteen yakka ani homaa hin beekneen barbaadamaan jira jechuudhaan yakka birrii miliyoona 8 gowwoomsitee qisaasessite jechuun poolisiin barbaadaa jiru himannaa bu'uura hin qabne jechuudhaan falmite. Addee Barakat deebii ishee keessatti hooggantoonni mootummaa qarshii miliyoona 15 ol narraa fudhattanii jirtu jechuudhaan himannaa kana gara aango'oota federaala ol'aanootti deebisuun mul'atte. Akkasumas Abbush Ayyalaa kan tarree kana keessattis himatame daldala guddaa warqii kuntaalan gara baankii biyyaalessaatti galchuu fi albuuda warqee 28 akka qabus addee Barakat saaxiluun ifoomsite. Gareen muraasni warqee fi boba'aa irratti hirmaatan warra hafan keessaa baasuuf murteessuun isaanii kan ibsite yoo ta'u kunis hundeen dhimmichaa wal dhabdee dantaa ta'us agarsiisa jechuudhaan katabde. Barakat Warquu godina Gaambeellaa aanaa addaa Itaang keessatti misooma albuudaa warqee irratti akka bobbaatuuf raga እናንተ ክብራችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ወታደር መሆን አለባችሁ። ባያድላችሁ ነው እንጂ የትኛውም ካድሬ እናንተ ሩባ አያክልም። ብዙ ይነግራችኋለሁ፣ አያክልም። በጭንቁ ጊዜ እኮ እናንተ ናችሁ። ህዝቡን ያወያያችሁት እናንተ ናችሁ። የተዋጋችሁ እናንተ ናችሁ። በቦቴ ውሃ ያጠጣችሁ እናንተ ናችሁ። ካድሬ አይደለም። ግን they want to manipulate ጥሎ እየሸሸ በውጊያ ጊዜ በሰላሙ ጊዜ ደግሞ ይገመግማል።